Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii warri sagantaa kana live hordofaa jirtan akkasumas warri sagantaa kana booda hordofuu jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Haala jiru irratti update wal gochuuf yookiin yaada walii qooduudhaaf dhufee jira jechuudha. Warri yaada asirratti kennachaa jirtanillee hedduu galatoomaa. Yaada dhiyaataa jiru keessaa tokko Walloo keessatti rakkoo akkaan ulfaataa deemaa jiraachuu fi akka sagalee taanuuf kan gaafatudha. Dubbiin Walloo kun baay'ee dagatamaadha, dhugaadha. Dhimma kanarratti sagantaa of danda'e tokko qabannee deebi'uudhaaf yaallaa. Ammas dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabsiifnee waa'ee Walloo waan jennu qabaanna. Gara boodaarratti nu eega. Amma sagantaa kana keessatti mata dureen guddaan qabadhee dhufe akkuma beekamu iddoo kana ajandaan guddaan waan OPDO keessatti ta'aa jiru kana ta'ee argama. Namni hundi amma irra guddaan nama keenya hunda jechuu baannellee dhimmoota biroo dhiifnee yookiin laaffifnee waa'ee dhimma OPDO keessatti waan ta'aa jiru kanatti gurra ergisuun tokko bal'inaan mul'achaa jira. Wanti kun maalitti ba'a kan jedhu namni baay'een akka qalbiin rarra'ee ilaalaa jiru tokko hubanna jechuudha. Dubbiin OPDO keessatti ta'aa jiru maal fakkaata kan jedhu amma dura bakka lamatti sagantaa lama keessatti dubbadheera natti fakkaata. Facebook irrattis katabaan jira. Dubbichi akka nuti ilaallu kana qofatti miti kan deemaa jiru. Warri amma gadi bahee quba walitti qabuu danda'e kuni hayyama kennameeftu jira malee ofirra dhaabbatanii yaada mataa isaanii qofaan dubbataa jiran jettanii akka hin yaadne kana walii dhaamna jechuudha. Gootummaan ammas gahu kan maqaa dhahanii abalufaatu yakka kana keessa jira jedhanii dubbachuudhaan nama gahu kan ofirraa maddu hin jiru, hin gowwoominaa nama keenya. Amma fakkeenyaa dubbii araarsaa mardaasaa kaasuu dandeenya akka fakkeenyaatti jechuudha. Gareen OPDO tokko gadi bahee garee Shimallis irratti quba qabuudhaan nagada simintoo fi jimaatiin jara yakkuudhaan dhuunfaadhaan akka wal gurmeessanii gandaan wal gurmeessanii qabeenya Oromoodhaa saamaa jiran wanjala adda addaa uummata keenya irratti raawwachaa jiran gareen tokko dubbataara jechuudha. Gareen waan kana dubbatu hoo ofii isaatii ammam qulqulluudha. Yakkoota ammammaa raawwatamaa jiraniif raawwatamaa turan keessatti qoodni isaa maal fakkaata? Yeroo yakkoonni sun raawwatamaa turan yaada akkamii kennachaa ture kan jedhu hunda galmee irraa qabna nuti. Galmee irraa qabna jechuudha. Kanaafuu ofii yakka keessaa qulqulluu fakkaatanii garee tokko qofa dhoqqee dibuuf wanni yaalamu kun abadan Oromoo gowwoomsuu hin qabu. Kan ta'uu qabu OPDO ijuma tokkoon laaluudha malee ammatti wanni Oromoon OPDO keessaa quuqama addaa argee garee tokko sappoorti godhee garee tokko abaaruuf anaannatti mul'atu. Amma onneen ittiin araarsaa mardaasaa yakkan eessaa dhufe gaaffii jedhu gaafadha. Araarsaa mardaasaa nama yeroo ammaa kana gaafatama ajaja poolisii Oromiyaarra jiru qondaala olaanaadha jechuudha. Nama akkasii qubatti qabanii yakka kana isatu raawwate yeroo jedhamu gama araarsaatii ammammaa deebii hin dhageenye nuti. Fakkeenyaaf ani isinii kaasaara dubbii kana. Bor nama adda addaa maqaa dha'uu danda'u ta'a yoo bifa kanaan itti fufan. Hangammaa garee kaan irraa immoo yaada dhageenye hin qabnu, deebii dhageenye hin qabnu jechuudha. Namuu waan wal godhe hin qabu yookiin warra yakke kana karaa malee maqaballeessiidhaan na yakkite jedhee seeratti hin dhiyeeffanne, seeratti dhiyeeffachuuf hin gaafanne yookaan ammoo mootummaan inni gubbaa jira jedhamu garee qubni itti qabamee dubbatame san yakkamaadha jedhee waa gadi fuudhee aangoorraa kaasee seeratti dhiyeessutti hin jiru. Kanaafuu jarri hundinuu wal quba qabani. Ajajaan isaanii olaanaan yookiin qondaalli isaanii olaanaan Abiy Ahmed ajandaa kana akkatti taphachaa jiru qaba. Garee kamiin dursee rukutee garee kamiin boodarra rukutuu akka barbaade karoora isatu harkaa qaba. Kun nuuf galuu danda'uu qaba jechuudha. Gareen kamuu qulqulluu miti. Gareen kamuu nagaan ba'uuf hin deemtu kana beekamu. Taraadhaan nyaachuudhaaf, dabareedhaan nyaachuudhaaf
waan itti deemaa jiran qaban. Akkuma kaleessa jennee dursanii kan nyaachuu barbaadan ammatti garee Shimallis Abdiisaa ta'uu danda'a. Nama 3 yookiin 4 mataarra jiran jedhameera. Keessaa gariin maqaa dhahameera, gariin maqaa hin dhahamne. Amma warri dafee dura nyaatamuudhaaf qopheeffame garee sana jechuudha. Garee Shimallis sana ta'uu danda'a. Kun immoo yeroo dheeraadhaaf maaliin wal qabatee deemaa ture yoo jettan gaaffii warri Amaaraa kaasaa turanii wajjin akkaan wal qabata. Shimallis Abdiisaa qabiinuu fannisii jedhee jarri Amaaraa erga gaaffii dhiyeeffatanii waggaa 2 ga'eera. Gaafa irreecha Finfinnee irratti asirratti cabnee asirratti cabaa kaanaa asirratti fayyinaa waan akkasii waggaa 150 asirratti cabsanii waan jedhu sana gaafa dubbatu gaafa xiqqoo onneen Oromummaa jirtu sana gaafa Jawaarfaa hin hidhamin sana gaafa sagaleen sabboonummaan Oromoodhaa ammallee dirree keessa jiru gaafa Haceen hin ajjeefamin gaafa sana akkas dubbachuun Shimallisiif karaadha. Fudhatama qaba. Oromoo biraafis caccabaa guddaa argachuutti hin dandeessisa jechuudha. Godheeras. Sanaas Shimallis jecha sana irra deebi'uu dhiisiiti waan gaafa sana dubbate sana tufee jecha sana bakka bu'u kan warra nafxanyaa gammachiisu dubbachuudhaan waggoota lamaan kana beeknaan jecha qofaan utuu hin taane gochaa jara gammachiisu Oromoo irratti yakka raawwachuudhaan jechuudha. Including jagnoota keenya gurguddaa qabanii hidhuu. Ajjecha Hacaaluu fa'a. Kanaan jara yaadannaa jara beekna jechuudha. Warri nafxanyaa garuu jecha gaafasii sana ciniinanii qabanii namicha kana balleessinu malee abadan rafneen bullu jedhanii waan inni sanaa as jara gammachiisuuf jecha Oromoo miidhaa dhufe hundaasaa 0 multiply godhanii jechuma gaafasii sanaafuu namittiin kun nagaan bahuun qabdu jedhanii Abiyyiin hudha qabanii jiru jechuudha. Abiyyi waan rakkatee Shimallisiin yeroodhaaf aangoora tursee arraan gahe isatu beeka. Dubbii Oromiyaa keessaa ammatti namni akka Shimallis naa qabuu danda'u hin jiru. Oromoon irratti fincileera. Erga jarri kun hidhameefaa Oromoo keessatti hundee hin qabu waan ta'eef namni amma Shimallis Oromoo gadi naa qabu hin jiru ammatti ilaalcha jedhuun tursee yoo naan gaheera jechuudha. Amma immoo yeroo isaatu gahe. Akkuma jarri gareen warri kaan amma yeroon isaa gaheera jedhan sana yeroon isaa gaheera kan jedhe Abiyyi malee jara kana miti. Jarri kun waan itti kenname kaartaatti kenname taphachaa jiru jechuudha. Akkasitti gadhuu qaba. Yeroon isaa gaheera kan jedhe murteessee warra oliiti. Nafxanyoota Abiyyi Ahmad fa'aa. Murtii kana Baahir Daaritti yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii haaromsaa turan. Including walgahii dheengadda godhatan irratti illee jechuudha. Akka odeessa qabnutti. Kanaaf amma garee Shimallis dura nyaachuudhaan achi booddee eenyullee nagaan hin baatu jechuudha. Amma fakkeenyaa namni miseensa paarlaamaa ta'e Hangaasaan Abiyyi caalaa namni akka Hangaasaa hudha qabamee jiru hin jiru nafxanyootaan jechuudha. Jechoota inni amma dura dubbate waa'ee Addis Ababee sanarratti dubbate wal qabatee hammam tokko Oromoo hadheessaa bahu malee namni kun nafxanyoota birattis guyyaa isaa eeggataara jechuudha. Abiyyi mataan isaa deemee guyyaa eeggataa jira nyaachuudhaaf. Kun waan akka shakkiin qabu. Dabaree wal nyaatti, dabaree wal komatti, wal nootaati akka waan ofii, walaba ta'anii akka waan ofii wabii nageenyaan achirra yeroo barcuma sanarra barbaraan taa'uudhaa qaban wayii fakkeessaniiti quba walitti qabaa jiru jechuudha. Bareedaadha quba walitti haa qabanu. Ammoo Oromoo biratti fudhatama argachuu barbaadan akkuma jenne yakka gurguddaa sana gadaa baasan. Yakka abbaa gadaa, ajjecha abbaa gadaa jechuun yakka guddicha guddaati. Sana gadi baasuu isaaniitiif waan tokko kun gahaa miti. Poolitikaa Itoophiyaa wanti amma kana qileetti naqee Oromoon jagnoonni isaa baay'een hidhamanii qabsoon Oromoodhaa sadarkaa kanatti akka gufatu wanni godhameen tokko ajjecha Hacaaluuti. Hacaaluu eenyu akka ajjeese gadi bahanii dubbachuu yoo danda'an dhuguma onnee qabu jechuudha. Kan ammoo akka dubbatanu Abiyyittiin dhiisu beekamaadha kun hin beekna. Dirqamni isaanitti kenname Hacaaluu fa'aa eenyu akka ajjeese dhugaa bahaa kan jedhu miti. Hacaaluu shaneet ajjeesedhanii murteeffatanii kaa'aniiru jechuudha. Adaanecha Abeebee jechuun aktara diraamaa kana taphachuudhaaf odoo yaalii gootuu itti kolfamee waan hin taane taatee jirtudha jechuudha. Garee kana keessa jirru kun illee kan jiran. Kanaafuu ajjecha Hacaaluu gadi baasuun irraan eeginaa kana baasu jettanii.
Isuma yeroo hundumaa ilkaanitti dheereffamanii qarfachuu barbaadanu shanee jedhanu sanatti maxxansaniituma laalu malee ammatti kanan baasanu. Gaafni ajjechaan Hacaaluu abbaa dhugaa argattu har'atu hin taane gaafa qabsoon Oromoodhaa injifannoo irra gahe qofa. Afaan irra gaafa gahe. Ajjechaan Hacaaluu abbaa argannaan qabsoon Oromoo sana boodaa fullee dheeraa natti hin fakkaatu. Amma hin geenye yeroon isaa. Dirqamni jara kanatti kenname, diraamaan jara kanatti kenname akka taphatan godhamaa jiru. Ammatti akkamitti garee Shimallis kana wanni goone nyaachuu dandeenya. Oromoo biraallee daboo kadhannee Oromoo nu dide nu gane Oromoon nu gane jechaa jira jarri. Isa ofii Oromoo ganan dhiisaniit Oromoo nu gane jechaa jiranii. Oromoo nu dide kana Oromoo harka nu dhahuu dide kana akkam goone deebifnee deeggaraa keenya godhannee jara kana nyaannaa kan jedhudha. Gama nafxanyaatiinis warri nyaatamuu akka nyaataman barbaadaman beekamaadha. Oromoo biraayi ammaa sappoortii garee tokko kennee Oromoon garee tokko rukutuudhaaf ammallee of hin qopheessine waan ta'eef garee warra amma ololaa jiru kana deeggaree Oromoon garee warra irratti ololamaa jiru sana gaafa dhahaa ajjeesaa fannisaa jedhu injifannoon Abiyyi gaheeraa jechuudha. Isa kanatu injifannoo Abiyyi. Kun waa dhagaa tokkoon shimbirroo lama dhahuudha. Tokko nafxanyoota gammachiisuudha. Warra jarri yeroo dheeraadhaaf qabiinuu fannisi jedhaa bahan sana qabee fannisuudhaaf isaan biraa kunoo deebii gaafii keessan bara baraa isinii deebiseen jira jechuudha. Lammaffaa Oromoodhaan Oromoo kunoo warra sisaamu warra simmintoo keessaa mee gurguratu warra jimaa keessaa mee gurguratu warra maarree kee kana godhee si boccaqaa jiru kana warra nama kee abbootii gadaa kee ajjeesu kana jara kana kunoo qabnee si fannisuu fi gammadii nu wajjin dhaabbadhu jechuudha. Dhakaa tokkoon shimbirroo lama jechuun kana. Nafxanyaas gammachiisaa, Oromoos burjaajessaa, chikaala uummata keenya irratti gadi dhahaa jiran kana gad-jabeessuudha jechuudha. Hubattanii akkasitti kan deemaa jiru wantichi. Egaa ammatti Oppiidiyoon garaadhaan malee sammuudhaan yaaduu waan hin dandeenyeef waan asitti deemaa jiru hin beektu. Ishiin himatamtus ta'e ishiin himattu hundi isheetu meeshaa ta'uu gaafa barbaadamte kan qalamtee nyaatamtu ta'uu waan ammatti of hubatte hin fakkaattu. Akkuma deemaa jiranitti deemaa jiru argaa jirra jechuudha. Ammoo ajandaan kun gara biraatiin bu'aan inni sirna Abiyyi Ahmediif buusaaru kan biraa guddaan tokko maali yoo jennee hidhamtoota siyaasaa keenya mana hidhaa keessatti akka dagataman gochuudha. This is the main purpose of the agenda. Objectiviin guddaan ajandaa kana hidhamtoota siyaasaa keenya mana hidhaa keessatti dagannee diraamaa isaanii teenyee akka fiilmiitti akka daawwannu barbaadan. Kan ta'arus immoo kanuma baay'ee. Irra hedduun nama keenya amma waa'ee hidhamtoota siyaasaa lafa kaa'eeti waan OPDO keessatti deemaa jiru. Steejii sana irratti ija isaa fannisaara namni baay'een. Kuni baay'ee dangerous. Akkanatti Oromoo gowwoomsuun hin danda'ama taanaan waan kana cacaalu adda addaatiin dhufanii Oromoo gowwoomsuudhaaf diinni akka muuxannoo horachaa deemu gargaaraa jirra jechuudha. Mee hubadhaa. Torbaan dabran kana torbaanuma tokkoon darbe kana waa'ee nama keenya mana hidhaa keessa jiranii dubbachaarra immoo waa'ee OPDO dubbachaarra. Mee rabbiif jedhaati. Waa'ee OPDO dubbachaarra. Taayyeen akkana jedhe, Hangaasaan akkana jedhe, Abaluun akkana jedhe kanatti ajandaa keenya ta'e jechuudha. Waa'een jagnoota keenya mana hidhaa keessatti saamsamanii samsamaa jiranidha dagatameera jechuudha. Achitti isaan saamsanii samsaa jiru jechuudha. Saamsanii samsuu jechuun isiniif gala miti. Ukkaamsanii achi keessatti tortorsuu jechuudha. Kana godhamaa hidhamtoota keenya ni hiikamu hafuura jedhutti deemaa ture torbaan tokko duran yaadattu yoo ta'e. Amma eessa ga'e wanti sun jedhee namni gaafataaru jira? Maalirra ga'e hiikamaaru moo hiikamaan jiranuu jedhee namni gaafataaru jira? Eessaan gaafata? Ajandaa warqee maal fakkaatu tas hin kennameef eessaan
Kana barina caaluun yaa waa irraanfachuu jedhu kana bar. Kanaafuu sirba kanaan jalqabe sagantaa kana. Dagannee irra hidhamtoota keenya. Isaan dagannaan immoo abadan waa'ee milkiin yaadina hin jiru. Dukkana irratti dukkana nutti dabalaa deema malee waa'ee milkiin jiru. Cubbuun jaraa naman dhiisu kana jedheera amma duras. Yoo jara ganne yoo jara irraanfanne cubbuun isaanii nuuf dhiisu. Maaliif nuuf jecha kan isaan achitti qabamanii jiran jechuudha. Har'a dagachaarra jara kana. Kaleessa ni hiikamuu jedhanii Oromoo sossobanii onnee isaa tuttuqanii taphachuudhaaf jecha olola akkasii gadi fidan. Amma immoo sana lafa kaa'aniiti diraamaa isa kanaan gadi bahan jechuudha. Nuti garuma diraamaan ho'uu taphanna taanaan hedduma bulluqee sirbina taanaan kaayyoon keenya maanni kan jedhu gaaffii ta'a. Gariin namaa OPDO keessaa bilisummaa eegaa jira waan nama gaddisiisu. Olola OPDO'n amma jalqabde kanaan walirratti jalqabde kanaan achi keessaa waasnuu bahaa laata kan jedhee eegaaru tokkoof lama miti namni keenya jechuudha. Maaliif waan biraarraa abdii murachuun tokkos jira waan ta'eef waa'ee warra mana hidhaarraa abdii murachuun wanta akkanaa jira. Oduu waan meeqa qabnu waan abdachuu qabnu waraanni bilisummaa Oromoo waan hin hojjechaa jiruuf odoo xiyyeeffannoo kennuu qabnu hidhamtoota siyaasaa keenya akkam goone baasuu qabna kan jedhu otoo xiyyeeffannoo kennuu qabnuuti. Kana lamaan lafa keenyee OPDO keessaa waas bahaa laata jennee eegaa jirra jechuudha gariin. Hunda jechuu kooti miti namni gariin. Kun dogoggora guddaadhaa kanarraa barachuu qabna. Kanarraa deebi'uu qabna jechuudha. OPDO keessaa raajiin as bahu tokkollee hin jiru. Warri amma ololaaru kun warruma shanee jedhee waggaa meeqa guutu. Irumaahuu waa'ee shanee dubbachuu kan jiraan qixxaatu hin jiru OPDO keessaa. Warra amma irratti duulamaa jiru sana caalaa warruma amma sooshaal miidiyaa irratti beeknu kana kan shanee abaaruudhaan bara dheeraa rikardii qabu jechuudha. Shanee jedhee yeroo qabsoo Oromoo abaaru. Kanaafuu waan immoo nama kofalchiisu tokkonis ni kaasa olola jarri oofaa jiran walirratti oofaaran gidduu kanaa keessatti. Gar tokkoon Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo Shawaa keessatti ijaaraa jiraa jedhu. Qawwee gurguddaa kennaafii jiraa jedhu. Uffannaa waraanaa hidhannoo waraanaa guutuu kenneefii babal'isaa jiraa jedhu. Gara biraatiin ammoo abbootii gadaa karrayyuu shaneedha jedhanii ajjeesanii jedhu. How consistent is it? Kanaaf gaafattanii beektu? Kun akkamitti wal fudhata yaadni akkana? Namni tokko yoo shaneedhaaf gargaarsa godhaa jiraata ta'e akkamitti namoota shaneedha jedhee nama nagaa sanuu abbootii gadaa ajjeesare? Harkaa wal dhahe. Akkatti dubbatanuu hin beekan jechuudha. Eenyutti maal himaa jirra kan jedhu hin galleef. Oromoosuma madeessaa ba'an kanasuma dhiigsaa ba'an kanatti itti himaa jiruuti. Inni immoo eenyu akkasa dhiigsaa ture hin beeka. Walii isaanii sirriitti beeka jechuudha. Kanaafuu diraamaan Abiy katabeetti kennee ofii isaatiifuu inconsistentiidha. Waan walii isaatiifuu walii galuu miti jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? Haqa guddaa tokko agarsiisa. Haqni kun maalni? Hundi isaatuun farra qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii. Hundi isaaniitu akkuma dubbataniis ragaa bahaa jiran jechuudha. Dhimma sabboonummaa Oromoo hidhamtoota mana hidhaa jiran waraana bilisummaa Oromoo walumaa galatti qabsoo Oromoo irratti jibbaaf diinummaa guddaa akka qabanu akkaataadhuma isaan olola walirratti hojjechuuf jedhanii harkaa babbadee kanarraa ragaa hubanna jechuudha. Egaa Shimallis Abdiisaa yoo abbootii gadaa Oromoodha shaneedha jedhee kan ajjeese ta'e isaan immoo shaneef quuqama qabaachuutu irra ture kaamma warri ololaaru kun. Maaliif nama keenya nagaa shaneedha jettee ajjeefta shaneedha jechi jedhu iyyuu sirrii miti. Sabboonummaa Oromoo rukutuudhaaf qabsoo Oromoodhaa buruqsuudhaaf maqaa baheedha sirrii miti jedhanii dubbachuu qabu onneen yoo jiraate jechuudha. Bilisummaan yaadaa walabummaa yaadaatiif dubbatamaara yoo ta'e kanatti ta'uu danda'a ture. Akkasii miti. Diraamaa katabamee itti kenname taphachaa jiruuf niin jedheera. Diraamaa sana yeroo taphattu immoo diinummaa shanee jettee diinummaa qabsoo Oromoo sabboonummaa Oromoo sirriitti jala murtee kaateeti OPDO keessaa warra ammatti hin barbaachifne warra amaarri jibbee jiru sana buqqisuudhaaf ammoo olola akkanaanuu taphadhaa jedhameeti itti kenname jechuudha. Nama taphatamaaru dantaa Oromootiif otoo hin taane dantaa warra nafxanyaatiif akka ta'e sirriitti hubadhaa.
Otoo dantaa Oromootiif ta'e jechumti shanee jedhu buqqa'ee baduu qaba kan jedhu irraa eegaluu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa keenya yakkaan hidhamanii cubbuudhaan hidhaman waan ta'eef hiikamuu qabu kan jedhu irraa dhufuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin araarri godhamee akkaataatti ilmaan Oromoodhaa tokkummaa isaanii eeganii deebisanii saba keenyaaf hojjetu irratti wal ta'uu qabna kan jedhu dubbatamuu qaba ture. Ilmaan haadha abbaa maaltu addaan nu baase sirba Alii Birraa jedhu sana piraaktikaalii qabsoo Oromoo isa dhugaa sanaa fi nu gidduu rakkoon dhalate kun akkamitti furamuu qaba nutu balleesse akkamitti qabsoo keenyatti araaramna kan jedhu irraa dhufuu qaba. Kan argaartu irratti fooliin akkanaa jira achi keessa. Shurufkaan akkanaa urgaa sana keessaa waan jirri dubbatu keessaa hin jiru. Hin jiru. Warra inumaahu Oromoo arrabsuu qabsoo Oromoo abaaruudhaan qabsaa'ota Oromoodhaa balleessuudhaan yakkuudhaan arraba qarateetu gadi bahee garee tokko irratti duulaaraa jechuudha. Dhimma isaaniitti kaa walitti duulanii dantaa Oromootiif tun taane dantaa nafxanyaatiif wal lolaa jiru jechuudha. Garaa isaaniitiif eeyyee waan garaa isaanii amma eeyyamameef nyaachaa jiru bara. Abiyyi akka isaan hanna kana dhaaban otoo barbaade guyyaa tokkotti fannisa lamaan hunda ishee walitti qabee jechuudha. Garuu hanyaattu garaa ishee guuttatte malee sirriitti Oromoo irratti naan duultu kan jedhuun itti gadhiisan. Simmintoo kee, jimaa kee, buna kee, maal kee hunda akka barbaadan hammaaranii gurgurachaa jiru jechuudha. Hanga Oromootti diinoomanitti, hanga qabsoo Oromootti diinoomanitti waan fedhe yoo godhan irra hin laalamu jechuudha. Namni tuqaaru hin jiru. Kan tuqamu gaafa dantaa nafxanyaatti bu'an qofa. Shimallis irratti ammoo wanti ilkaan qarfamaa jiruuf waan shimallisiin achirraa ka'uu qaba jedhanii murteessaniif irra maara. Kana ta'uu baannaan wajjin hin deemnu jedhanii namicha waan doorsisaniif. Akkuma jenne taansee Hangaasaa jarrikaanis itti fufa jechuudha. Bishaan isaaniif danfifamaa jira isaaniifis. Kan itti affeelamanuu jechuudha. Kanaafuu oppiidiyoon dhuguma achi keessa quuqama Oromummaa namni qabu akka odeeffatan nuti saba keenyaaf qabsaa'uudhaaf biyya alaatii galle akkuma jedhan sana dhugaa yoo ta'e yoo dhugaa maalii qabaa miti. Even amma booda tarii gara dhugaatti jijjiirrachuuf yaada yoo qabaatan jalqaba waan Oromoon jedhu jechuu danda'u qaban. Himata Oromoon himachaa jiru duukaa himachuu danda'u qaban. Badii immoo amma balleessaniif dura dursa dhiifama gaafachuu qaban. Dhiifama gaafachuu qofatu hin taane yakka gurguddaa raawwatan sanaaf Oromoon murtii barbaadan wanta murteessu jedhanii of kennuu danda'u qaban. Kana godhu abadan abiyyi jiru kana godhu. Kaayyoon guddaan nafxanyummaa dagaagsuuf malee dantaa Oromooti. Oromummaa gadi awwaaluudha barbaadaa jechuudha. Kan agarsiisu ragaan guddaan hidhamtoota siyaasaa keenya akka mana hidhaa keessatti dagannu yeroo kanatti diraamaa kana ta'e jedhanii tolchanii gadi baasuu isaanii. Akkuma jenne dhagaa tokkoon shimbirroo lamaa kan jedhe sana jechuudha. Gar tokkoon gaafii nafxanyaa yeroo dheeraaf deemaa ture deebisu. Lammaffaa immoo Oromoon hidhamtoota isaa mana hidhaa keessatti dagatee isaan faana akka shubbisu isaan faana akka burjaaja'ee hadoodee waanuma isaan ajandaa isaan afarsan sana duukaa afarsuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu irraa deebi'uu qabna. Irraa dubbachuu dandeenya garuu piraayoriitii ofii keenyaa qabaachuu qabna. Waan ofii keenyaa dursa kenninu maalinni ajandaan mataa keenyaa kan jedhu qabaachuu qabna. Ajandaan mataa keenyaa gurguddaan tokko hidhamtoota siyaasaa keenyaa tattamaan hiiksifachuu waan dandeenyu hin carraaqne jechuudha. Lammaffaa qabsoo hidhannoo Oromoodhaa kana jajjabeessuu hamilee ta'uu fi qabeenyaan gargaaru orgaanaayiz gochuu beekumsa qabnuun orgaanaayizd akka inni ta'u irratti gargaaru akka inni hidhannoodhaaf siyaasaadhaan wal qindeeffatee galii isaa dhaqqabu irratti beekumsaaf qabeenya keenyaan qooda qabnu taphachuu. Booda irraan dubbadha irra guddaa kana. Kana piraayoriitiin keenya dursi kaayyoo mataa keenyaa kana ta'uu qaba. Lammaffaa irratti waan oppiidiyoon achi waluun kurtu sana itti kolfaa laaluu dandeenya jechuudha. Akka bashannanaatti laaluu dandeenya. Dadhabne hojii jajjabaadhaan dadhabne bututne yeroo dhufne akka nama muuvii laaluu yookiin immoo muuziqaa wayii dhaggeeffatutti tiyaatira jiraa sana laallee itti kolfaa hordofuudhaaf ni ta'a. Malee hojiin manaa keenya guddaan waan qabnu harcaafnee waan qabnu dagannee jara keessaa waa gad eeguu miti jechuudha.
Sanamichi korma jala deemee maali sardiidoon korma jala deemtee yoom gadi naa bu'ettee cidhaan kormaa eegdii jedhamu sana. Sorry. Uumama waan gadi bu'u miti wanti. Garuu yoom gadi naa bu'ettee too jala deemtu odoon arganne akkasumatti haftee jedhamu sana akka hin taane. Opiidiyoo keessaa wanti argamu hin jiru tokko. Lammaffaa hidhamtoota siyaasaa keenyaa tola miti kan nu gadhiisan. Kanas beekaa. Kaleessa yakkaan shororkeessitoota maarree dhadhanii ragaa sobaa meeqa irratti qindeessanii hidhanii arra yeroo kanatti yoo gadhiisan illee tola isaaniitiin gadhiisan taanaan akka Oromoon isaan galateeffatu kaleessa baga hiitee har'a immoo baga nuu gadhiifte jedhee akka dhaqee harka isaanii dhungatuuf barbaadame jechuudha. Sabni akkasii immoo bilisummaatti hin bahu abadan. Sabni tola diina isaatii taa'ee tola diina isaatiin ka'u tola diina isaatiin nyaachifamee tola diina isaatiin obaafamu tola diina isaatiin beeleffamee tola beela isaatiin qofa quufu ifatti bahuun salphaa miti. Ulfaataadha. Qabsoo guddaatti isa eeggata jechuudha. Amma kan Oromoo godhuu barbaadaa jiranu kana. Oromoon jaruma kajeelu taa'e kajeeltuu ta'e kajeeltuu jira. Tola ooltummaa isaanii akka eegu. Hidhamtoonni kunis tola ooltummaa nafxanyootaatiin tola ooltummaa biltsiginnaatiin akka hiikamanu teenyee kajeellaa jechuudha. Jarri immoo kana beeku waan ta'eef nutti taphatu. Qorqalbii keenyatti taphatu akka daa'imaatti. Daa'ima karameellaatti kennitee irraa fuuta, imbochifta, kolfisiifta, imbochifta, kolfisiifta. Akka sanatti nutti taphachaa jiru. Siifanii ka'edhanii takka onnee keenya rukuchiisu. Achi kaanii ajandaa biraa immoo gadi sii baasanii isa kana si irraanfachiisu. Kanatti jiru. Kanaafuu kana keessaa bahuu barbaachisaa wannan jedhuuf kanaaf jechuudha. Waa'ee marii biyyoolessaa jedhamee odeeffamu kanatti immoo deebina. Marii biyyoolessaa wanti jedhamu hin jiru. Kaleessa argitanitti kun sagantaa OBN kan warri qabsoo Oromoo keessaa gannee achi gale kun irratti baay'ee dubbatu. Mariin baanamu sanaa jechuudha. Amma dura dubbadeen ture waan kana. Mariin baanamu kan warri qabsoo Oromoo ganee jalatti galee fi jarri waliin haasa'anu. Tapha buna dhuguuti. Tapha kottaa buna dhugaati. Tapha bunarra. Qoosaa buna irratti taphatamudha mariin isaaniif. Jara gidduu amma maal wal dhabanii wal mari'atu jirri. Immoo maal wal dhabanii silas araara miti. Kanas immoo irra deddeebi'anii nutti himaa jiran. Anis amma dura turre torban lama duran kaase OMN irratti yaadattu ta'e. Araara jechuuniif marii jechuun adda adda. Kan amma jedhaa jiranu mareedha malee araara miti. Namni baay'een amma araara godheeti waan hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii waraanni bilisummaa Oromoos bakka buufamee akkas godhee namni eegu baay'eedha beektu. Kana miti. Jarri kanatti hin jiranu. Hin himannes waan isaan waan nu dogoggorsan waan nu gowwoomsan isin qaban asirratti bar ifa himataa jiranii bar. Nuti abaluu wajjiniin araaramnu shanee wajjin araaran qabnu jedhanii lafa kaa'aniiru maal barbaaddu ree? Otoo jarri isin barbaadu si jibbinee jedhanii maaltu jaratti nama nu godhe? Si wajjin mariin qabnu araaran qabnu jedhanii murteeffatanii haalreetti maaliif karaa kan keenya jabeeffattu ree? Kanumaam kanan reefuu jedhe sana jechuudha kunis. Tola diinarraa eeguu jechuun of gabroomsuun sadarkaa duraasa kanaa bara. Nama wajjin araarami jettee kadhatta taanaan diinni si tuffata, si tufa, huuruu si dhiita malee si wajjin hin araaramu. Akka inni si wajjin araaramu gochuun luka jalaa dhooftee lafaan mataa gadi gombisuu danda'u qabda jechuudha. Gaafa sana dhiiga ofirraa haqachaati maalan balleesse maanni maal barbaaddaa siin jedha jechuudha. Poozishiniin amma Oromoon keessa jiru except ijoollee keenya waraana bilisummaa Oromoo irraa kan hafe namni keenya baay'een tola diinarraa eegaa jira haqa walitti hin taana. Kanaan immoo abadan galii hin qaqqabnu jechuudha. Ijoollee keenya warra nuuf jecha wareegamaa jiran kanaaf kireediitii kennamuu qabu dhiifneeti tola diina gola diinaa keessaa tola eegna taanaan abaarsa kun. Kana keessaa deebinuu jechuu kooti. Maree jarri jedhanii wal waama.